gammachurraa haftanii piipinoo rifaaturraa haftanii if jajjabeessuu bar online irratti ol yaatee poosteraan piipin duwwatti poosteraan piipii maal kijibdu akka keessa jirtan isin beeknaa kunoo shayxaantichi mootiin keessan akkuma hayyoonni keenya walgahii xumuratanii bahaniini walgahii hatattamaa yaame siigala walgahii maalii miti gaa'e afooshaa innummaan itti gataasa'u harkuma dhowwu qofa afooshaa wadallootiin amma inni huccuurra guureef dura tetteessisuun harkuma dhowwu qofa chaansiin isiin qabdu gaafii gaafannaan hoggisuu jirraa seeree asii gale ati gaafii gaafatti taanaan kuttee ujirra asii gale saniifuu namni harkuma dhowwu qofa aboo isin gaafii maan gaafanne hoggii namni jeena aboo ilmaan guddifanna biitti maraataa harka jirti nuti ilmaan guddifannaa isin jaan asii gale Waata kabee manfidanii poosteraa maarreedha isaan waliin dubbii bakka irraa kaate isin way quba qabdanii gaafa duraa waliinuu haasa'uu hin danda'anii ni kijibanii walitti dhufuu hin danda'anii yaada adda addaa qabanii jaawar marroon dhaga'u marroon jaawar hin dhaga'u mararaan maarreen dhaga'u miitirkishoon miilliyyoon dhaga'u maarreen dhaga'u jedhanii hayyoota keenya jarri lakkii nuti wal dhageenyaa jee walitti dhufnaan ahaa walitti dhufuun keessan maal bu'aa qaba qilleensa irratti eega ta'ee jeen siigalee mootiin shayxaanurra jiimu siigalee hoggii jarri qaamaanis walitti dhufu hay walitti dhuftanii gaaddidduudhaa bu'aan qabdu maarroo sakkareeyyaa fi faarsee bulaan bar qiyaamaatti ba'u jira siigalee qiyaamaatti ba'u jira mee gammachuu teessan ibsaa gammachuu teessan ililliin ibsadhaa laa shoo godhaa siigalee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh jaalakam naguma qabdanii isin hundinu dhiirtiin jalqabdu siigalee lololli luqqaafatan jedhan oromoon siigalee luqqaafannee immoo abaddan ni turti malee ni urra jette bishaan siigalee abiyyi numa turan ni ka'aa miti ni ka'aa naamani tana siigalee naamani tana afuuftuu tana waan guddaa seetaniiti isin asirraa onna jettanii hayyee amma gara sagantaa kiyyaatiin seena isin invite share walii godha walii daddabarsaadha irra deebuudhaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والروتن سلامتات ننجدني يويا أكم جرتم فيو ماي هندك يسنو المان رومو نقوم قبدني سنين جتشا غرا سغنتا خيا اتيانتو الدبرة دران دور سودان الرمى تدرين تي حالا يرو جتي حالا يرو اسنون دنوني بيتني والله هو جتا كتا كيفين أجايبا ربو متين شخوري قال جايجو dheengadda gaafa gartee jaawarii caljee hayyoonni oromooti walirra bobbahuu eegalanii namoonni wal arrabsuu huuni wal kumachuu maal jechuu eegalan namoonni baay'een agartee qabsoon sabaatun isa dhimmamsiiftu qabsoon sabaatun isa rakkiftu yaa rabbi maalumaan nu qabate dhiiroo oromoon tun abaarsa wahii qabdimoo dhiiroo maaluma sabni kun akkana godhaa jeeti namoota baay'ee qalbiin cabte sigale namoota baay'ee qalbiin cabte keessatti tiim qabrichoo jennee waan hin jirre takka tiim qabrichoo jechuun muka budaa jechuudha muka budaa jenneeti joollota hanga muraasa tokkoon wal ijaarree tiim qabrichoo yookaan tiim taayyee waan jedhamu takka akka piippiin tiim lammaadhaan aangoo qabattetti murmukaane jechuun waan keessa beeynuuf waan wanti tun gartee opiidiyoo tana xafaaxafnee gadhaabneef piippii tana sirriitti waan beeynuuf kun sabaan ta'uu abadan jennee itti seennee jechuudha. Gaafa san faayidaa dhabdan way maal dhabdan mitirkishoo dhabdan miiliyyoo dhabdan adeeroo mee faayidaa wanni qorqorroon kanaa darraa galte wanni ka hattuu lammuufaan
namni mchi marmeelli garaa guddaa akka ganna qaafaan faayidaa jarri sunuu arkate taayyee dandaya haabbutu afaan dhabaame jaawar maammafaan dhabaame faayidaa wanni jaankiin sunuu arkatte faayidaa qaallichi gororirraa ali gororiin faan arkate faayidaa faaraanii biroo faan arkatan mee kana nuti dhabnaa mee paartii tana nuu uume isiniin jechuu jirraa si faayidaa dhaban maarree dhaban ishii osoo teenyaa fayyadamuu barbaanne paartiin akka PP nu fayyaddu hin jirtu PP heeraa seeran qabne paartii heeraa seeran qabne paartii rabbisuudhaan keessa hin jirre paartii namummaan keessa hin jirre kan feete jeeftee kan feete hiitee kan feete saamtee aangawaan si dubbatu hin jirre baga jeefte baga hiite baga kana gootee malee yoo maallaquma hiitee irraa fuute kanarraa waaqooddeef sigal barpaa yoo waa zarafuu feete bar hattoonnii fi faarsee bultoonnii fi sakkaree bultoonni kun amma wanni katti iyyuuf paartii kanaan arkatan gana paartiin ganaa dhuftu sigale paartiin ganaa dhuftu paartii haqa ummataa hedduu paartii heeraa fi seeratti yoo aangawoonni ummanni filatee heera cabsan paartii heerattiin seera gartee ittiin adabdu qabdu santu dhufu jira bar paartii ummata si filate hatuu hin dandeenye dhufu jira bar heeraa fi seera gartee waraqarratti osoo hin taane lafarra kabajuu dhufu jira bar osoo hatachuu barbaadde osoo duroomuu barbaadde paartiin akka paartii amma jirtu biyya bulchuu jirtu tana nama barbaachiftu hin jirtu bar beeyta akkasii sigale paartii abbaa feete jeeftee paartii nama feete nama jaartirra walloltan takka qaadimaa irra walloltan yoo jiraate fuutee waajjira poolisaa geessitee hangaanan dhufee baasuun baasinaa jettee biraa deemtu abaluutu amaanaa nu kennatee jedhanii namni haga dhumattichi taa'u paartii waan feete zaraftee paartii warqii kiloogiraama 27 warqii qotamtee meerkuurii qotamtee kan xeellaa kanarra sin dhaabne akka feetetti ittiin naggadattu ittiin hatuu dandeessu paartiin akka paartii amma biyya bulchuu jirtu ta sheeyxaantichaa tanaa hin jirtu jechuudha silaa hatuu barbaanne sigale silaa hatuu barbaanne silaa faayidaa dhuunfaa teenyaa barbaanne bar paartiin akka paartii tanaa deeggaruu qabnu hin jirtu warsigale isin keeysan beeytan waa takkan beeytan sigale namni faayidaa sabaa filanne wanni abadan jennee dhiifne hin ta'u jennee gabbaanee mormu jirruuf maali mimma waan isaan dhaadheessan laala sakkareeyyaan asii oliin iyyaa oolu suniis wanti mataa baaldiitiis gororeeniis gannaqaanis hotta dalagaddaa hotta maarree ta'a wanni isaan dhaadheessan tanaa jechuudha hotta hataa jechuu bar afaan bilziginnaati hotta dalagaddaa jechuun nutu hatachuu jirraa hottaan wajji hataddaa sigale isinummaan hataa nuti saba keenya naannu sigale saniifuu faayidaa isaanii dhaban maarree isaanii dhaban gaafa nuti dura qabsotti eegalu way miixirqishoo dhaban miilliyyoo dhaban jaan tachi dhaban boodachii nuti doolaara qabnaa bar ish dalagannee jiraannaa bar akka dhiiratti dalagannee sa'a 24 jiraanna dachii bakka feete Itoophiyaa miti biyyoota Araba Ameerikaa keessaa dachii binnee mana gosa feete ijaaruu dandeenya bar sigale ha warra Kanaadaa boqqolloo qotu seete meela faarsee bulaan irra badaan Kanaadaa gale kanaa bar sigale irra badaan faarsee bulaan so kana gartee sabni keenya shawwadamuu qabu jenneeti lafaatti kaanee jechuudha
Waggi nuti lafaa kaanu faayidaa dhaban warra faayidaa dhabe warra miitirkishoo dhabe nuun jaan lakkii nuti faayidaa hin dhabne gaafii sabaa dhabne sigale nageenya Oromiyaa dhabame haadha Oromoo boohu jira daangaa Oromiyaa sarbamaa jira intala Oromoo mana barnootaati dubrummaan bahee ulfaan mana galu jira gudeedamtee eenyurraa akka ulfooyte hin beektu eessa akka ilmoo fuute hin beektu ulfooyteeti mana galu jirti kun hundi maali nageenya dhabamurraayi nagaya kana buusu saba keenyarratti hin duullu jenneeti tiim taayyee yookaan tiim qabrichoo kana jaarree dura gadi baanee jechuudha. Gaafa san aboon utuu bilziqinnaa taane yaaboo maal taatan isinni maraattanii nuun jechuu turan siigale. Aboon utuu bari isin jala galleeti karaa keessan irra deebine sheekha kan duraan mana nyaataa hundarratti gartee waxii sirra naquu turre mana taaziyaa keessatti iyyuu turre siigale ja'aniiti gartee namni akka ta'u dhabee jechuudha. Arra eessa jirra san keessa qonneeti arra sadarkaa hayyoonni keenya kan eengada wal dura dhaabbatu wajjin dhaabbaturra jira jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin gammachuun tana caale hin jirtu jechuudha saba Oromootiif. Saba Oromoo ka PP deeggarullee haa ta'u ka PP murmullee haa ta'u saba biyya saniitiif tokkummaa tana caalaa wanni isaanii gati qabaan jirtu. Garuu warra hatu, warra zarafu, warra ajjeesu, warra itti gaafatamummaa jalaa hin baajee wixxifatuuf kasaaraan kana caalaa hin jirtu jechuudha. Tanaafi gartee sakkareeyyaa fi faarsee bulaa hunda bitanii sigale. Guutuu saba gadhiisanii faraqataan amantiidhaan itti deeman, faraqataan gosummaan itti deeman, faraqataan naannoon itti deeman, faraqataan biizinasaan itti deeman, faraqataan gartee anamma duraan isinii hime ganaa saayiziidhaan nama furdaa fi qallaa walitti diruu ta'anii furdaan kun si shuruuf kaawaa maa jala teeysaa nama mulaataa fi goofaree qabummaa mulaataa akka sheekkaa abbuutaa firamaa teeysaa ati goofareedha banni bereednaam. Minaamin naafi goofarticha dabaasanii goofartichaa sichi qalan mulaatichaa sasi qalanii jechuudha. Karoorri isaanii sadarkaa kana deemeeti Oromoon garuu beeyma ganyatteeni jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hayyoonni Oromoo walirra duulu jiraa miti. Taa'ee wajji mari'achuu jira jechi juu kana hanga nama gammachiisu beeyta. Haga saba kanatti abdii horu beeyta. Haga warra saba kanaan gabroonfadha jee karoorfate qalbii cabsu beeyta. Bar wajji mari'achuu jiranii. Bara rasagaa'ee fi jaawarii wajji dhiyaachuu deemaa eessarratti horni conversation irratti eessarratti kuush miidiyaa irratti eessarratti miidiyaa Oromoon qabdu irratti OMN imma waan inni itti jiru hin beeknu nuti. Sigale. So jechummaan tokkichaan kunu ni goomame hamilee teetiif. Namni dursa wanni hoogganaan tokko inni dhufu bar saba satti hamilee godhuufi bar. Waltaan isaanii hamilee nutti horee jechuudha. Hamilee nutti horee jechuudha. Ta injifannoo itti deemamaa jirti jechuudha. Ati yoo hamilee hin qabaanne yoo gartee wanni hin qabaanne namni hamilee hin qabne bu'aan inni dilas fiduu danda'u hin jirtu jechuudha. Sigale. Kanaafuu hamilee nutti horee jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hayyoonni keenya taa'anii mari'atan, ilaaf ilaameen mari'atan. Sigale. Tan irra walii galanii ibsa baasan, tan irra walii galanii bulfatanii jechuudha. Sigale. Dheengadduma tana piippiin nu keessa seentee marroon jaawar ajjeesuu deema. Bara akka nama jaawarii yaaduu fakkaate. Jaawar marroo jibba, jaawar maarree jibba, marroon maarree jibba, taayyeen maarree jibba, miixirqishoon miilliyyoo jibba jechuu turan akka nama gartee qabsoo Oromooti yaadutti. So kun hundinuu sigale
kun hundinuu wanni arkisiisu mootummaan tun mootummaa tokkummaa sabattiin haajame. Sabni tokko ta'uun isiidhaaf diin akka ta'e. Sabni tokko ta'uun isiidhaaf gartee qalbi cab akka ta'e. Jala muree sii mirkaneessaa jechuudha. Jala mureeti sii mirkaneessaa jechuudha. Warroottan koottaa karaa nagayaatiin qabsaawaa, karaa maaliitiin qabsaawaa jiru. Warra karaa nagayaatiin gaafii gaafateehu paartii keessa taa'ee taayyee danda'a irra isa jira. Warroottan koottaa karaa nagayaatiin qabsaawaa, karaa nagayaa banamee mootummaan kun mootummaa yaadatti amanuu jiru. Warra Waashingatan Siyaatil taa'ee akkam taana jee nagaya labsi khawal mariyate lolan labsi ni jirrisu. Nagaya labsi. Sigale? Akkamitti sakkareeyyaa fi faarsee bulaa irra bobbaasanii arrabsu jiranii sigaluu qabdi jechuudha. Hagam takka akka paartiin tun tokkummatti hin haajamne, nagaya buusutti hin haajamne, diinagdee guddiftee dargaggoota hojii qabsiisutti hin haajamne, hojiin isin qabsiiftu waraana qofa akka ta'e. Sigale? Bakka ummanni wal horee siistamaaniin firraa xiqqeessee waan na dhagayaa qofa hambifadha jettee sheeyxaanticha akka fuula dura ciniinnatee itti fufu kanarraa gocha kanarraa sigaluun yoo siin galle waan hin sii godhuun qabu jechuudha. Kana caalaa ragaan hin jiru jechuudha. Sigale? Nama taa'ee wal mari'atee fi qiyaamaan rabbii buute. Sigale? Humaan fiddan. Jaawarumaan fidu, jaawar namuu bira hin jiru, jaawar kopha deema. Ummanni guutuun hayyoonni guutuu walitti deemna. Hay, dulloota, maarree manguddoota. Hay, kabiyya bulchuu jiru sunuu yaangiidha. Yaangiidha. Leencoolotaa kan dur harkaan feene wohuma isaan jaalatan waan dubbateef jecha. Leencoolotaa akkana jedhe. Leencoolotaa osoo leencoolotaa kun beeki wanni abiyyi godhu jiru kun sirrii miti jee manguddoo jaarsan sigale ummata gartee arraba irraa qolan kutatiin kashlabbee sigale nuti manguddoo PP keessa jirtullee kabaja qabnaaf sigale yaada isaanii ibsatan waan ta'e gaafa waan isaanii dhagahamu hundaa'u nu dalaganii kutan waan ta'e alhamdulillahi rabbil alamin sigale kabajaa qabnaaf jechuudha. Hoggii injifachuu jirtu iyyuun sin barbaachisu. Iyyisiisuu malee. Akkatti iyyisiisuu jirru laali. Akkatti goosuu jirru laali. Sigale. Akkatti ajandaa uumuufi jirru laali. Sigale. Baro waan qabdan firratti hin beeytanii. Wallaahi. Gaafa kaan paarlama irra taa'ee iyya. Gaafa gartee hayyoonni walga'ii hatattamaa. Muddamu malee gaallin alba'u jedha. Sigale. Hayyoonni keenya sagantaa baafachaa jira takka takkaan siifin himan. Takka takkaan dippiloomaasii addunyaa tana galchaa jira waraqaa. Takka takkaan viidiyoodhaan waan inni godhu, waan PP'n godhu, waan milishaan nama godhu, waan dhumaatii uummata keenya irra deemtu, horiidarii jaanii gartee ijaarsa seeraan alaa jaanii mana miskiinaa kan beenyaa malee diigaa jiran kana takka takkaan viidiyoodhaan takka takkaan galchaa jiran namni taa'an jiru. Akkanumas sekreetariin Ameerikaa dawwalee akeekkachiisatti kennas sitti hin fakkaatin. Sekreetariin tokko dawwaluun hagam takka dippiloomaasii ala kanaa hangam takka akka cimte si argisiisaa jechuudha. Keessattuu bulchiinsi Tiraamp kun waan Afrikaa jedhamu kanarran kaayyatin kanneen wal fixanii dhiisi warra jiru kana amansiiseeti hayyoonni keenya. Sigale. Ijoollee teenya ficcisiisuu deema malee bishaan inni deebisuu deemu hin jiru ni kijibaa ergamtuu Arab Imireetii jedhanii addunyaa guutuu beeksisaniiti. Sigale. Addunyaa guutuu beeksisaniiti. Addunyaan guutuun ammarra dammaytee sigale sekreetariin Ameerikaa hundi asitti dawwalee halkanii guyyaa bakka taa'uu fi bakka ciisu dhabee sigale farqataan ichirafa miqaallicha san fuuluma isaa akka jiru laalimu gubatee
Maaliif dhiiga miskiinaa kan inni dhangalaasu kana rabbi suuraa irraa fuudhee jechuudha. Ammallee jiruun suuraa isarraa haa fuudhu rabbi. Sigale. Kana gantu dhiirti gantuun qabdu beeku. Dhiirti heeyidiin qabduu jaan heeyidii dhiiga dhala dhufu kana hin qabduu jaan heeyidiin dhiiraa kijiba jaan nama kijiba aadaa godhate qaallichuu. Sigale. Nama kijiba aadaa godhate. Maarree jeeoggiin afaan banee haasa'u gartee namni waan qaallichi kun dhuguma haasa'u jirutti fakkaatti. Oromoon gara laafee isaa fuudhanii itti godhan waan qaban hunda. Sigale. Bar Oromoon nagaa godhe nama bar qaallichi kijibaan bar osoo namni isan barin addunyaa shawwatee noobeelii fudhatee bar. Takka walii quudhuu wayya. Kijibni isaa dalagee. Kanaa booda jaartiin isaa isan amantuun siin jedhu. Viidiyoo tiyya daawwatti Zinnaash. Isan amantu wallahi. Yoo viidiyoon tiyya hin jiraanne fiilmii hindii faa laalti deemte. Anarra amanti. Ni beeyti jechuu kana gaagura. Wanni arra dubbatee fi wanni inni godhu wal adda taate. So saniifuu kana hunda gartee injifanneeti. Sadarkaa gartee kijibaa kana jalatti namni hundi galee dhumetti injifannee arra as geenyeeti arra ajandaa taanee jirra jechuudha. Kana maaltu fide tokkummaa fide jechuudha. Kana maaltu isaaniif fide tokkummaa teenyaatu akka isaan gargaaran godhe jechuudha. Duru diyaaspooraa biyya alaa kana tuffataniiti qabsoon abaawoon qabsoo itti maali? Qabsoon isin qabsoo itti maali jechuu eegaltee bara oppiidiyoon konfidensiidhaan. Konfidensiidhaan oppiidiyoon bar akkas jechuu eegaltee bar duruun. Sigale? So saniifuu obboleeyyan kiyya tokkummaa kana caalaa wanni nu gammachiisu hin jirtu jechuudha. Nuti kaayyoon keenya qabsoon teenya akka sabni keenya milkaa'uuf akka daangaan Oromiyaa kabajamuuf gaafiin Oromoo ozoon hin sharafamne akka deebituuf malee namni gabrii Oromoo keessaa dur Oromoodhaan dha'uudhaaf diinni jaarrate arra gartee humna horee qabsoo Oromootiin humna harkatee Oromoo dha'uun abadan turin ayyamnu jechuudha. Abadan turin ayyamnu jechuudha. Saniifuu what is the next? Amma maaltu itti aanu? Tana siimeetiin sagantaa itti aanu tokko. Duursu ansumaafiin dheengadda gaafa hayyoonni keenya walga'uuyaan amma walga'uuyaanii online irrattiin isiniin jedhe. Waalaikum salaam. Online irra walga'uuyaaniin isiniin jedhe. Gaafa qaamaa walit dhufaniis qaamaa walit dhufanii ta'anii jeetiin isiniin. Amma tatti aantu tasabaa sablammiitii jechuudha. Keessoo keenya qulqulleeffannee jechuudha. Warri immoo tokkummaan Oromoo nan barbaachisu lakkee abiyyi Oromoo dhiitu qaba. Daangaa Oromiyaa sarbu qaba. Oromoo hiyyoomsu qaba jee amanu waliigaltee tana keessa hin jirru jee ka ibsa baasees jira. Rakkoon hin jiru. Ibsa yoo baaftees booda gaafa jijjiiramni dhufe naa qabsaa'e kan jedhe saniifuu nu gargaaraa jechuudha. Kuwaan gaariidha. Kuwaan gaariidha. Ummanni Oromoo eenyuutu faayidaa ifiitii deema? Eenyuutu dhugaadhaan sabni kun akka milkaa'u hojjechuu jira ummanni Oromoo dabaafatee jira jechuudha. Sigale. Waa meeqa keessa badii meeqa osoo jirtuuti dhiisanii tanani bulfannaa jedhanii hayyoonni kun waliin dhufee saba kanaaf jee nuti harrii saba kanaati eega sabni kun tokkummatti haajame tokko ta'uu qabnaa gargar ceceenee gartee kan nuti fayyadnu yoo jiraatte sheexaanticha kana umrii dheereessuu qofa jedhaniiti. Hayyoonni keenya walii galanii as bahanii jiranii jechuudha. Waalaikum salaam. Erga as bahanii booda ifi eega xumuratanii booda amma next steppiin sabaa sablammii hojii ta'uu deemaa jechuudha. Walga'ii sabaa sablammii hojii ta'u. Dubbii kana tolte hin garree barbaran.
gaafachi gakkaate bar dubbii keenya lola waaqa jee bar sigale gaafachi gakkaate sigale gaafachi gakkaate gaafa sii dhumatti dubbiin geemii soo faraadeero amma tattee aantu wal ga'e sabaa sablammii wajjii oromoo wal ta'e roodmaappii oromiyaan akkamii buluu qabdi wal jidduutti amantiin teenya wal jidduutti daangaan keenya akkamii kabajamuu qaba aangoon teenya akkamitti walii qooduu qabna qabsoon nuti goone tun qabsoo naannoo takka akka hin taane aangoo irrattis qixxummaan amantii keessa qixxummaan maal kee diinagdee keessa qixxummaan narraa haasa'iqa sigale so kun hundinuu qophaa'ee dhumatee jira jechuudha ala teessee yoo amammootte dhimma keetee deero wo maarreen na dhufu jira fannoo si haa fannisu sheeyxaanni bararra waboo jira booyi hoogganaa waboo dhageessee midheengatta uggiyaasu humna leenjisee kan naqee jira bar qopheessee keessa raayyaan ittisaa kan inni baay'ata baasee leenjisu jiru kun waboodha bar ijoollee dheengadda jaawar karaa cufsiisuu ture bar beeyta akkasi telefoona tokko qofaan lafaa kaatii beeyta akkasi maaliif akkan waboo injifachuu dadhabee qiyaamaan itti ba'u jirti waboo dhawa kan sheeyxaanni leenjisu jiru kun mataan isaa waboo bar sigale wanni inni opidiyoo harka dhiigaa warra dur gartee oromoo tana adda bahe warra gartee dhiigaan beekame akka awwaluu akka fiqaatu akka shimallis akka araarsaa mardaasa kana wanni inni kanarra ra'uuf maali isin dhiifamni naafi isiniifillee godhamu hin jiru na wajji duutanii hanga dhumatti lolu qabna jee warra kanatti wanni inni akka guguuftan sigale achii gadiin kanaaf waboo bar guutuun sigale Kukulen cafe Oromiyaa keessatti teessu yaangiin sun guutuun barta dheengadda qabsooyitee dhuftee bar sigale so osoon kana harkaa qabdu osoon hayyoota maal fakkaatu kana harkaa qabdu wanni ati maarreen na dhufuu deema miitirkishoon na dhufuu deema miiliyyoon na maaltu si dhufu kanaa booda Oromoo waan sodaattu takka hin qabdu adeeru Oromoon gaafa gartee nama barate hanga irraa kan hin qabne hin gabroomne jechuudha sigale hin gabroomne jechuudha saniifu qabsoon Oromoo kanaa booda if duuba diiguu dheengadda namoonni baay'ee yaaddee sigale yaaboo qabsoon taatee namichi gattaa'ee dubbii waa akka jennee miti namichi lafa qabatee jechuudha si fakkaata warra siyaasaa jechuun doktara deero doktarri barsumaa jira akka deemu kana onneen tee kana si taate sombii kee kana si ta'e rajiijiin tee kana si taate guyyaa hangana qabda yoo waan akkanaa dhiisuu baatte yoo waan akkanaa dhuguu baatte yoo dawaa akkanaa fudhachuu baatte rajiijiin tee duu jirti onneen tee kana ta'u jirti sumaa jira deemu kana siin jaabar warri siyaasaa akkasi mootummaa jira waraana qabu dirooyini qabu yoo kana sirreeffachuu baatte yoo kana godhuu baatte yoo kana tahuu baatte yoo kana ji'uu baatte yoo kana sirreessuu baatte ni duut kasaarte jaane ni beekaa jechuudha amma ati sitti abiyyi waan dachii bilicii shiishaa lafa afee sigale bilicii finfinnee godhu jiru kanaaf sitti hin dhagayamu waan bakka haay mootummaa akkana milishaa qabu kana akkana raayyaa ittisaa qabu kana ka osoon nuti asii morminuu jaartii ingilizii wajji deemee ilillii dhaabu kana abiyyi guyyaa muddamee gabbahee ilillii dhaaba guyyaa muddamee gabbahee magaalaa haxaaba guyyaa muddamee gabbahee mana namaa miskiinaa fi mana jaaru jira atteeshina namaa jijjiiruuf sigale tana namni irra biree jira sigale mootummaa kanatti gartee haajaa un qabni kana jiguu deema uija maarrenge akka doktaraa saniin siin jedhe sigale akka doktaraa san hayyuu siyaasaa jechuun ni beeka
bakka yoo mootummaan kun dhawamu lafaan kaane beeka siigale siigale mootummaa jiraa deemu kana ka xayyaara qabu ka dirooyinii qabu ka ekonomii sossoosu ka maal jiru kana kutee siin jaa hay maal ta'e arrafaa gurbaan jenna maaliif nuti faaktii reyaalitii ijaan garru tana garra waan duuba jiru garru amma dooktarri oggii sii hisabu onneen tee dadhabdee miixirkishoon kee dadhabe sombii kee dadhabe jee oggii sii ati jiraa bar deemu jirta yoo hangana godhu hangana keessa duutee isaa kaansariin kee hangana gee kaansarii dhiigaa qabda kaansarii maarree qabda kaansarii marrimaanii qabda yeessii himaa bar dooktarri siigale kana waa hunda himaniif siigale nagaya yoo buusuu baatte diinagdeen si harkaa kutti ummanni ni miidhama ummanni yoo miidhame yaa rabbi mootummaa kana nurraa kaasi jedhu haa isi godha ummanni si jibbaa dhufa daangaa kabachiisi ummata kijibaa walitti naqin wallaalaa fi wadala qofa wali qabattee iyyaan oolini nama waa beekuuniif marsi jedhanii heesabuu fi turanii jechuu dawaa sana dawaa dooktarri siin heesabee yoo ni fudhanne ati siigale ni duuta moon duutu ni duuta kunis dawaa warri sigalee warri siyaasaa heesabee fudhachuu dideedduu jira jechuudha jirumaati gartu kanaaf baqachuu ta'a wayyaaneen bar jirtumaati gartu tanaaf kutee bar wayyaaneen osoon ekonomii harkaa qabdu siyaasaa harkaa qabdu humna siyaasaa tiifi waa hunda humna tikaa hunda to'attee jirtuuti sigalee siyaasaan isii jalaa urattee kuttee bar kumbar diinagdeen harkaa kutte siyaasaan harkaa kutte mataa waraanaa qofarra irra taa'u jira mataa waraanaa qofatti waraanni kuni booda haadhati jan ajjeesu obboleettii jan ajjeesu abbaa kiyyan ajjeesu dhufuu ta'a jechuudha xiqqoo booda itti dhufuu teessa saniifuu jarri waan beekurraa haasa'u jira jechuudha faarsee bulaan garuu wahuma liqimsuu hanguma afaan isaa hoggii waa liqimsu adda banamu san iyyuu jira jechuudha yaaboo mootummaa jiguu deema jee jaawarii dafneetii maarree taanaa jedhanii warra jaawarii jookee godhu jira qabaanaa ta'an warri arrakkatti baacuquun guyyaan isaan boohan fagoo miti akkam madura harka walirra diddibuu maarree wale yaaduma kiyyaan ibsadhe miixirkishoo kiyya osoon sitti himu jirruuti godhu jirta siigale bilziqinnaa si caalaa beeynaa waan kana nuu dhaabee aatiin kun nurra duuluu turte si caalaa beeyna hin taane wanni osoon jennuuti godhu jirtaa beeka rabbiin quraana wanni buusee bar azaaba kanaa jira if eeggadhu jechuufi eega duute booda ay nafakkaate yaa rabbii way gaafas intalti sun nabbireeddeetiin zinaa godhe yaa rabbii way gaafas dachiin sun nabbireeddeetiin nama jeesee irraa fudhadhe yaa rabbii way nafakkaatee dhiifama naa godhe inni taate hin taatu jechuudha addunyuma tanarratti isiniis arraa gaafa jijjiiramni dhufe nafakkaatteen hin jirtu arra isinii himu jiru waan shayxaantichi kun ta'e arra isinii himu jira qabsoo oromootiif namichi kun akkam barbaachisu irraa maayyii namni jalatti hafe nuyi tuffii oromoo qabu sigale gara oggii isiniin kokkoflu isiniin koflu jira bar gowwoota laalakattiin iyyisiisu yee oggii isin jetta sigale so isiniin koflu jira bar mootiin tokko ummata tokko yoo tuffate bulchuu hin danda'u dhugaan si himan hin danda'u arra osoon isinitti himnu sigale waan warri jaarame abbootiin qabeenya maarreen afaan isin dibduu jecha qabsoo oromoo tana dura warri dhaabbattan khaleen akkas ture khaleen zubbii ture khaleen haadha teessanii himtan sigale san gaafa wali dhufne haasoyu jijjiiramni ni dhufa 100% ni dhufa sigale 100% ni dhufa inshallah ta'ala ammaaf si fakkaachuun malchiisa sitti hin fakkaatu maaliif information qabdu
Heessoo mootummaa kana akka jiru quban qabdu. Ati waan qaallichi meekaappii godhatee tiivirra sijjuu kana qofa qilleensa qofa irratti isa harkita. Nuti lafatti kursii hudduu isaa jala taa'u jirra. Bakka hagamta akka hudduun isaa urattee dabanamu jirtu arku jirra. Qilleensi hundi akka seenu jiru. Bineensi hundi akka seenu jiru. Raammoon akka garaasaa keessatti heddummaatti isa nyaachuu jirtu warraa jechuudha. Saniifuu wanniin isiniin jiru irra deebuudhaan if eeggadha. Hoggii dubbattanillee hayyoota kanallee hoggii qeeyxan mee suutuma jaa. Mee suutuma jaa. Jaawarmaa mafaan halloo bineensaa baasee jira. Warri qeeqee hundi jilbiibbatee boohee dhiifama gaafachaa jira jechuudha. Tana osoon oduun hin taane seenarraa dubbisaan jiru hujumaaniin isin himaa jira. Seenarraa osoon dubbachuutti hin jirre hujumaaniin isin himaa jira. Saniifuu wanni hin jijjiiramne hin jirtu suuta ja'a. Suuta ja'a. Itti aansuudhaan hayyoonni keenya erga walgahii tana xumuran booda hujii faakti ajandaa gabbaaf ta'e. Ajandaa siyaasaa keetii roodmaappii kee sabaa sablammii wajji eegarra walii galan booda qaab godhaniiti mootummaa tokko hoggii mormiitu mootummaa san caaltee argamu qabda yaadaan. Sigalee Amaaraa wajji kamii bulta, Soomalee wajji kamii bulta, Maalii wajji kamii bulta, sigalee caaltee argamu qabda jechuudha. Caallee argamuu qabna jechuudha. Mootummaan kun mootummaa jijjiiramaaf qophiin ta'in, mootummaa nagaya buusuuf qophiin ta'in, wali bu'insi hojii isaa akka ta'e, ummata beeleysuun hojii isaa akka ta'e, ummata xeellarra jaaree Harargee tanafaa beeleysuun sigalee. Ugiin dhimma Harargee ana dubbadhu waan hin keessa beekuuf akka mataan kiyya na oowwa sigalee. Waan ummanni Harargee keessa jiru bineensi gaaraa keessa hin jiru. Oromoon guutuun akkasuma rakkachuu jirti garuu akka Harargee ta'e sigalee hulaa hundatti cufanii irra hoolaa keessaa bitanii sigalee irra hoolaa sakkaree iyyaa irra wasaqa bitanii sigalee Harargee tana keessa nama waa beeku ariihanii ilaalcha maalii qabda ilaalcha miitirqishoo qabda jedhanii milishaa mana manatti ularra dhaabani waan ummata keenya kana godhu jiran. Ummata duraan jimaa gurguratee jiraatu jimaa isaanii qaxirraa godhani. Jalaan Soomaleetti diranii Soomaleen ummata nyaateetu garaan qabne kan haxaawaa jirti. Sigalee. Achiin dhaqanii jimaa hangumaa silaa Soomalee gaxee ergan kanaahu Soomaleedhaan akkarraan bitamni. Jabuutii takkitti irraa bitattu amma kunuu Keeniyaatti geessan. Mootummaa Oromiyaa keessaa dhaqe namni Jabuutii fi wanti wal taasiseetti geesse. Maal sheexaanticha kanaatti ergee jechuudha. Jabuutilleen jimaa Keeniyaa akka fudhattu. Jabuutiin xiqqoon tun Soomaaliyaa guddoo ta'an fixaniiti Jabuutiin jimaa Keeniyaa akka fudhattuuf irratti dalagu jiran gaafa annaawunsi ta'e dhagoof teessa. Ummata warshaa tokko qabe. Harargeen ummata warshaan tokko keessa hin jirre sigalee. Awwadaay takkitti namni gamaa gamanaa bahee irratti dalagatu. Arra maal fakkaatti awwadaay bakka lama muranii horii darajanii magaalaa diiganii fixanii. Sigalee. Amma waan kashlabbee asirraa afaan bantu gartee bargar quuftee sakkaree iyyaa fi waan gartee ma'aanaan qabne loqoda Harargee dubbattu tana waan Harargee irraa dubbattu sitti hin fakkaate dhimma mataa siitiif iyyiti. Tuun abbootii qabeenyaa jala galteeti gartee yoo namichi sun waan haa darbe jettee iyyiti abbaan qabeenyaa. Tuun gartee waa itti darbaniiti gartee farshoo quuftee iyyiti. Namni dhugaa garuu
ummata Harargee waan keessa jiru arku jiru. Sigale baharatti akka isaan itti dhumu jiran. Namni akka jiru maraateeti mafaa roobni qatiyeeti akka jiru maraatee sigale dachii gurguree ka qabu gurguratee ka hin qabne gosaan biyyaa na baasaa jee biyyaa bahu jira ummanni keenya. Sigale ummanni dur qabsoodhaan beekame. Sigale arra ummata san irratti gartee tujjaarumu jirra dalagachuu jirra jedhanii irra baachuu jiran. Guyyaan kunis ni dabra. Guyyaan kunis ni dabra. Ambiti abbaa gadallee qabdi. Harargeen abbaa gadallee hin qabdu. Sigale namichi wasayni kanaa darraa gale sigale ifii mana fudhate re'een turbaanitti mana sadhaayitee qalamtii sigale nama rakkoo telefoonni itti dawwalamee itti kennirraa muramee shimallis bashannansiisa. Bakka bu'aa caffee Oromiyaati abbaa gadaa Harargee jedhanii san. So ummata karaa hedduudhaan itti marfame akka Harargee maal mootummaa Jaawaruma gaafii gaafatte. Jaawarii wajji wal tahii Harargeen beeka haqarraan kaatu. Haqarraan ka'u manni Harargee. Jaawar kun ni qabsaa'e. Sii kanaa'u sin beeynu. Ka jaawar kana fide kasi fide lammaadha. Lammaa san ka fide jaawarii. Qabsoo arra gartee ati itti muumicha ministeeraa taatee ittiin nugusa torbaffaa taa jettee ittiin dhaadattu sana. Bakka ati jirtuu namni si beeku hin jiru gaafa jarru kun qabsaa'u. Namicha kana ajjeesuudhaaf osoo hin taane jiraachisuudhaaf wajjinu koottu isin hundinuu ilma keenya wajjinu koottu hanganuma qofa jee uummanni Harargee gaafii gaafate. Gaafa sumarraa xiiqii itti gala ilmi intalaa ilmi haadhaa ilmi intalaa sigale gaafa sumarraa Harargee cineene sigala ummata Harargee gaafa sumarraa ummata kana hiyyoomsuun qaba duuba deebisuun qaba diinagdee isaanii dargaggoota isaanii kan baran shamarran isaanii akka qara'anii tartiiban taane godhuun qaba jedhanii sigale waan pilaana kaayame jechuudha. Dursa gosummaa gaddiisan gaafa saniin gabbahee warri irra na dhageeffatu hunillee piippi jedha na dhageeffachuun turre gaafas. Yaa ummata Harargee gosummaan amma isin eegaltan kun waajjira pirezidaantitti namni Minisootaa tanaa dhaqee sababa intalti caaltuun sa'aniitun itti aantuu taateef ala si balleeysuu deemti jedhanii asii wal ijaaranii dhaqanan qubaan qaba. Yaa ummata Harargee ichi kuk isinii taatee wanni kun ichitti isinii qophooyitee ti gosummaadhaan gati isin diiguu yaani tataa anjenna maaltu na dhagaye akkumaan irra dhaabbadha isin qofaa miti ka abbaa qabeenyaa qabu dhaabbadha isiniin jiru kana tuma dhufuu teessa amma mucaa muraa kanallee fuutaniiti jettanii akkana samirraa yaa'u jirti namni ambitini tujaaranuma qabdi ni dhooyfatti nama fi jabaa fi namni ni dhooyfata arraas isinumaaniin jechuu jiru dhooyfadha maarreen saraara diima maarree gurraacha mitirkishoon saraara gurraacha hin jaamu akkasumas teessaniifuun jirtan namni gartee isinirra walii galee jira mee dhooyfadha gaafasiis akkasumatti naa hunda geessan faarsee bulaa hoggiidhan juu viidiyoo kiyyaa quban qabdan sigalee an faarsee bulaa gaafaan dura gabbahee maqaa kana baasu akkanumatti miti itti yaannee teenye baasee maqaa kana maaliif faarsee bulaan irra badaan faarsee bulaa Harargee waan ta'eef wanni sun waan narra geesseefiin itti yaadee baasee irra caalaan nama qaallicha kana dura dhaabbatu dhabamsiisuu barbaadu meelaali irra badduun opiidiyoo Harargee irra badduun milishaa Harargee fi Jimmaa bar badduun milishaa Jimmaa fi Harargee bar meelaala
So gaafa isaan gosummaa eegalanii na hin taatu jeen ammaas waatu duuba jira yaadataa isaanii arrallee numaan ja'a yaadataa Junaydii muraasa isaaniiti baqaan isaati arrallee numaan jaburullee inni nama siyaasaatii miti nama biizinasaati maqaa isaa baasaas keessa maqaa isaatii fi maqaa Jaawar Maammoowwanni walitti hiitaniif hin jirtu Jaawar nama siyaasaati yaadataan nama biizinasaati yoo Jaawar aangoo qabatee yaadataan biizinasa isaa dalagata sigale mee xiqqoo dammaqaa waan namni isiniin jiru understand godha sigale sakkareeyyaa hayyuu gootanii yaadee dubbataa hoolaan godhina naa isiniin jee yaa ummata hoggii khasaaruu deemuu ummanni tokko kana ta'a sigale nuti yaannee dubban malee sakkarreen jiru maaliin jee sareefu jaa sakkareeyyaan hoggii sakkaruun sun irraa galte waan balleessin beeku daamejii cinqii hawaasa kana iddutti uume quban qabu sabo maaliin jireefu hay anumaatti na jee jaa viidiyoo isaa laale sakkareeyyaan bu'aan qabu yaadee dubbataatu irra bu'aa qabaa jechuudha saniifuu ummanni Harargee waan qabdammee suuta jaalala wanni keessan tun hin toltu teenyan toltuu jette jaartiin namichaatu beeyta intala xiqqoo takka irra fuudheeti jaartii xiqquma kana jee irraa bu'ee beeyta daqiiquma 2 fi 3 kana jeetu irraa gatu hayyee hanganumallee eega jettan duraanuu teenyan toltuu jette dubbii taaniif deemti beeyta teenyatun hin toltuuti meesuu taja anumaa isiniin jee suu taja isinirra dalaganii isin miskiinumsani bakka jimaa qabda bar hawaasa tokko hoggii dha'uu deemtu sigale duydasaa dhooytaa duydasaa jechuun ekonomii dhooytaa bar namni keenya arrakam jira Finfinnee keessaa loqoda Harargeetii waa kadhatanii bar Adaamaa keessaa loqoda Harargeetii waa kadhatanii bar bar nuti ijoolleen Harargee tanuu dhagayamtu akkumatti dubbannu wallaallee yoo mootummaa keessatti ilaalte nama mataa qabu guutuu aangorraa yaasaniif fixanii bar beera nu tarrisan beera harkarra kan dhumee dubbi soo saniifuu mee laal mee suuta ja'anaa isiniin jee mee naa isiniin jee suuta ja'a mee eenyu faayidaati isaati iyyaa faayidaa yoo taate nuti PP yoo deeggar PP tana nuti deeggaruu ta'a miti bu'uureessitoota PPti keessa yoo teenye kana caala sakkaree iyyaa caala tujjaarota isin jettan caala wallaahi la nu gatii qabachitti if beeyne ifittiin aman garuu osoo Harargeen buqqa'uu jirtu sigale osoo Harargeen akkana tahaa jirtu bizinesni karaa hundaan irra cufame isin gosaa wal qoochisanii arreessa yaata gosaa baluutu wanti qabaa bar Harargeen duraan Itoophiyaa Harargeen bar alaabaa uumtee aabaa uumtee qubee afaan Oromoo uumtee sigale saba Oromoo waan jaam Oromiyaa waan jaamu tana uumte awoo isa yaa'u jirta yaaba gosaa baluu wal ga'ii qabaa bar laa ilaaha illallah awoo isa yaa'u jirta bar beera afashaa baluu sigale hunnuuf xiqqeenya buleeyso hunnuuf xiqqeenya sigale if jaalachuun akkuma jiru tahee if jaalachuun karoora qabdi sirna dhufu keessatti hirmaannaaf qopheessu hayyuu kee product godhu hayyuu kee oomishu nama biyya bulchuu danda'u nama diinagdee keessatti hirmaachuu danda'u nama gartee bar bakka hundaa nama qabaadhu jansi mana wadaajaatii nama qabaadhu mana naggadaatii nama qabaadhu mana gartee sharmuuxallee nama qabaadhu akka ati jaalattu sii godha waan ta'eef sigale waa'ee kee gaarii itti himaa godha waan ta'eef bakkuma hundaa nama qabaadhuun siin jedhe sigale so saniifuu obboleeyyan kiyya hoggii waa gootan
مي دمك أواقول مي أم بتتو مال قبدي أم مالين قبا مالتو نأيي سيسي جيلالي مالتو نأيي سيسي ati yeroodhaaf si iyyisiisaniiti gaafa immoo ifii walitti araaraman abaluunnatti amma nama yaadataa jecha jaawar arrabsu jira yaadataa fi jaawar walitti dhufa nama biizinasaati nama abiyyi jecha jaawar arrabsu jira an kaayyoo fi arrabsa malee nama tokkoo fi abiyyi arrabsaa jiru kaayyoon tiyya sun bakka geenyaa injifannoon tiyya dhufnaan daangaan oromiyaa kabajamnaan afaan oromoo afaan federaalaa taanaan kanaafiin arrabsu jira waa takka namaaf jaawar yoo boruu jaawarii aangoo kennellee annumaan morma so gaafa namaaf jecha nama arrabsite namni sun hoggii walitti araarame si isaa jecha nama arrabsuu ture kana wajjii footoo qabu baqataa jechuudha maaliif abaluutti araarame kanaatti aaraga sigalee saniifu awwanniin isiniin jiru wanniin isin karadhu namaaf jecha ozoon hin taane sabaaf jecha namaaf jecha ozoon hin taane kaayyoof jecha sigalee kaayyoof jecha nama balaaleeffadha nama arrabsaa amma fakkeenyaaf mee maalitti Abiyyi Ahmad faarsaa jaawar arrabsitame mee Harargee diinagdee isiirraa cufe jaawar Mahammadi mee Harargee aangoo keessaa yaase jaawar Mahammadi mee Harargee akka gosa wal qooddu dhorke jaawar Mahammadi jaawari fiifu gosummaan hin qoodamin ajeellolu jira mee Harargee milisharra ittijaaree gartee akka Harargeen wanta taate wal fixxu godhe jaawar Mahammadi Harargeerra koriidarii jee mana diige jaawar Mahammadi dhumaatii Harargeen har'a dhumte guutuu dhumu jirraa bar qeyroo kuma shan fichisiise dhiiga qeyroo dhugee jaan sigalee dhiinni qeyroo bar bilisumma fide sirna jijjiiree oromoo waanii jijjiirtii oromoo keessa namni waa jijjiiru ni jira uumee bar sigalee san uumee bar dhiinni qeyroo lafan bannee bar sigalee ka har'a gartee oromoo fixu jiru oromoo hiyyoomsu jiru sigalee ka abbootii gadaa rashansiise kana dhiifteeti namni abbaa gadaa rashane bar aadaa ta'e sabni tokko wanni beekamuun aadaadhaami abbaa gadaa jechuun aadaa ta'eeti namni aadaa abbaa gadaa rashane nama aadaa ta'e balleesse bar kanammoo goota kiyya goota Afrikaa jettaan sigalee goota misoomaa jettaan namammoo kun hin ta'u abbaa gadaa rashanamuun qabu daangaan oromiyaa sarbamuun qabu oromoon qabeenya firratti abbaa ta'uu qaba dabartii tan qabnu qabannee sabaa sablammii wajji mari'achuu qabna even oromiyaan yoo bilisoomtellee amaarii nu barbaachisa akkamitti ollaa keenya ta'a jee ka dhugaa sitti himu kun diina si godhanii saniifu ummanni keenya dammaqaa please dammaquu si barbaachisa siyaasaa tan agartee namni waan ati jaalattu fidee si dura qabeeti duubaan si galaasa wanni qaallichi sun godhe oromooti jechaati fidee oromootti wanna galchee jechuudha hayyoonni keenya amma tatteantu tarkaanfii qabatamaa lafarratti eega walga'iin sabaa sablammii dhumatti booda tarkaanfii qabatamaa irraa barbaannaa jechuudha isi wanni gootan hayyoota keenya deeggaruu sigalee duuba dhaabbachuu wajji dhaabbachuu waliin dhaabbachuu heeraa fi seera uumuu qabanii jechuudha paarlamaa kabajamuun bayaan Dr. Bayaan Asoobaa Juusan uumamuu qaba yoo sun uumame kachi fiige kan waan ittiin adabattu qabda kajabaate waan ittiin aangoonfattu qabdaa jechuudha sigalee yookiin kaan qabsoo waloo zoon hin taane qabsoo garee ta'a jechuudha saniifuu hayyoonni keenya kan akka godhu sigalee anaa fi sirra jirti jechuudha duuba dhaabbannee sigalee hamileedhaan qabeenyaan humnaan sigalee waboo duuba dhaabbachuu qabna qabeenyaan
Khiniina tokko yoo waboo bitti bar kophee takka yoo waboo bitti bar sigale qabsoo Oromoo keessatti hirmaattee jedhama. Yaada tokko yoo waboo kennite hayyootaa kennite hirmaattee jedhama. Yaada gaarii yaada ijaarsa sigale kanaaf maal nu barbaachisa tokkummaa nu barbaachisa jechuudha. Keessattuu tokkummaan amma dhuftu jijjiiramni amma dhufu kun irra caalaa kan inni fayyadu uummata Oromooti. Dhugaan siima. Oromoon har'a garteen qaallicha maqaa Oromootiin biyya bulcha janiiti uummanni guutuun ijanu dhiibaa jira jechuudha. Inni immoo maqaa keenyaan nama biroo miidhaa jira jechuudha. Qabeenya nurraa zarafee fuudhee ijoollee teenya hidhachiisee namaan lolchiisu jira jechuudha. Asii immoo ati deemteeti fannoodhaan Gojjam dhayxee lolta tulluun guulessa Soomaleetu haadhaa fi abbaa namicha fannoo lolu jiru haadhaa fi abbaa isaa asii jeefti. Muyyaalee keessatti haadhaa fi abbaan raayyaan ittisaa fannoo lolu jira beekadhu. Daangaan kabachiise jee. Ati haadha abbaan immoo daangaa irratti muyyaalee du'a, Baalee keessa du'a, Harargee keessa du'a, Darraa keessa du'a, Karrayyuu keessa du'a, Wallagga keessa du'a, Walloo keessa du'a jira jechuudha haadhaa fi abbaan kee. Maali aboo ati haadhaa fi abbaan kee asii dhumu jiranii maal godhu jirte hoo jedhan bar tokkummaa maarreetiin eegu jira jedha si galee dubbii wal faallaa taate dubbii wal faallaa taate saniifuu wanniin isin kadhadhu wanniin ammallee irra deddeebi'ee isinii jiru uummanni keenya waan dhufe takka dammayxanii bifa bilchina qabuun bifa ilaaf ilaameen keessa jirtu laaluu qabdanii jechuudhaan isinii dhufe har'a baay'een gammadee baay'een